amma kana barattee kan ittiin hojjette ispoortii qofa. Amma iyyuu garaan koo iddoo waaqa laguu keessa naa jira. Gara fuulduraatti waan itti deebisutti fakkaata. Sammuu waaqayyo naa kenne amma jirutti itti fayyadamuu nan barbaada. Barnootaaf ammayyuu gadi taa'uu hin barbaadu. Carraa sana argadheennaan. Kalaqa sanas itti fufuudhaaf namoonni sappoorti na godhan yoo jiraatan keessa koo jira waan ta'eef. Inni keessa kee jira. Tokko wantani qorachuu irraa bare yeroo waan haaraa uumtu ati nama si gargaaru hin argattu. Nama itti amanuu hin argattu. Namni wanticha hubachuu hin danda'u. Amma Wright Brothersiin yeroo xiyyaara humna dheesii namni barrisuu hin danda'u jedhuun. Gorsa yoo jedhe namni gorsu beekanii hin gorsan. Waan isaan keessa jiru sanaa nama hubachuu danda'u hin jiru. Maaliif waan haaraadha. Isaantu fidee waan fide sana nama barsiisa malee namni isaanii barsiisuu hin danda'u. Kolleejjiin kamuu isa keessaa baasuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin kamiyyuu beekaan kamuu ogeessi kamuu isa keessaa baasuu hin danda'u. Abbaan qabeenyaa kamuu kun dhuguma hin ta'aa jedhee amanee kana irratti horii kennuu hin danda'u. Eenyumaan seenaa warra addunyaa irratti waa fidanii ittiin addunyaa keenya tajaajilaa jiran kanaa yoo fudhatte waa godhuu hin danda'an. So namni Taamaas jedhamu kun egaa ibsaa nuu uumee har'a biyyi lafaa guutummaan itti fayyadamaa jirtu lafa inni jirretti si akkumaa oli kan inni kufe. Yaalaan ta'u, yaalaan ta'u, yaalaan ta'u, yaalaan ta'u, yaalaan ta'u. Namni kun amma si'a 99 irra ga'ee kufaatii 99 booda bakka kun ta'uu hin danda'u harka rukutatee taa'eeratu ta'e sila dukkana keessa irraa jechuudha biyyi lafaa guutummaan. Ifuma isa Waaqayyo kennu irraa kan hafe. Garuu namni kun hamma kufu kana wantichatti vaaliyuu isaa dabalaa, gaarummaan itti dabalaa, kwaalitiin itti dabalaa deemaa jira. Yeroo akkasii nama si gargaaru baay'ee hin qabdu, kufaatiin isaa baay'ee ta'uu danda'a, dadhabbiin isaa baay'ee ta'uu danda'a, horiin fidu, abdii badaan qabu. Garuu stiil wanti si keessa jiru sun hojjetamuu tura raadhiin yaada. Amma immoo xiyyaarri reedii jira. Xiyyaarri jira, konkolaataan jira, baaburri jira. Wantoota jiru kana yoo qoratte, wantoota jiru amma sun ijoollummaadhaan. Amma garuu bishina qabda. Yoo waa'ee baaburaan qoradhatte, yoo nan dubbisatte, yoo nan baradhatte wanti si barsiisu jira. Garuu maal gochuu dandeessa? Kan mataa keetiitti dabaluu dandeessa. Fakkeenyaaf abbaa Teslaadhaa, Iilaan Maaks nama addunyaarraa qabeenyaan tokkoffaa yoo fudhatte. Makiinaan silumayyuu jirti. Makiinaan humne namichi. Hin fooyyesse garuu. Makiinaa gaaziin deemtu fuudhee makiinaa elektiriikiidhaan deemtu uume. Argannoo isaati jechuudha inni. Har'a immoo isarraa ka'e immoo kaampaniin makiinaa hundumtuu makiinaa isaa biraandii isaa hundumaa makiinaa isaa maal godhaa jira gara makiinaa elektiriikiitti jijjiiraa jira. As biyya Itoophiyaayyuu kan elektiriikii malee hin galu jedhamee annaawunsii ta'eera jechuudha. Makiinaan fuutee yoo laalte ati kan kee itti dabaltee iddoo isheen amma jirturraa fuutee gara sadarkaa sattaanutti dabarsuu dandeessa jechuudha. Inni sun egaa kan kee ta'a. Xiyyaara amma addunyaarra jiru xiyyaara gaaziidhaan deemuudha. Ati immoo yookaan xiyyaara elektiriikiidhaan deemuun hojjedha yoo jette waan addaati jechuudha kun. So kanaafuu waan kana erga Waaqayyo ijoollummaa keessa kaa'e sababii amma raajii taatee waldaa geggeessaa jirtuuf sababii oor ispoortii qabduuf sababii sana qabu namni boqonnaa baay'ee jireenya isaa keessaa qaba waan ta'eef isa kanatu itti yaaddee hafuurri qulqulluun si gargaara hafuura qulqulluutu namaa kenna waan namni qabu hundumaa hafuuraanis immoo hojjetama hafuuraan hojjetama wantoota hundumtuu hafuuraan hojjetama namni haa beeku Waaqayyoon hin beekini nama waa keessa jiru keessa kan kaa'e Waaqayyoodha kan keessaa wanticha baasee akka inni biyya lafaa bira ga'us kan godhu Waaqayyoodha waan ta'eef seriously ilaali waan kana siin jechuun barbaada. Okay egaa ati nama akkaataa dinqiitti uumamte kun ati namni sartifikeetii hamma kana qabdu kan amantaa kan isa kaanii dabalatee sartifikeetii 8 kan ta'u kun kan qabdu kun namoota amma kana leenjiftee inni kaan tarii mana mootummaa keessaa hojjetaa jira inni kaanii mana barnootaa mana leenjii mataa isaati banateera hamma kana gootee marsaa 18 leenjii laattee dhuftee hoomleesii immoo taate nama mana hin qabne taate attam ture wanti suni mee isarraa naa ibsi eessa bulaa turte maaf akkas taate hamma mana dhabdutti maa geesse
isa jedhu walii wajjin haasofnu. 2011 gara magaalaa kanaa kanan dhufe. Gara Finfinnee. Waaqayyoo irra deddeebi'ee kana booddee hojii koo hojjettaa hin ga'aa waan nan jedhuuf mataan jabaadhaan ture. Kaayyoon si uumeef hojii koo akka hojjettuufidha. Waa baay'ee si barsiiseera naan jedhee karaa adda addaatiin natti dubbata. Haa ta'u malee garuu dhuma gubbaatti abjuu tokkoon abjoodha. Kamtiin akkan biyyaa ba'e jechuudha. Abjuu kootiinitu kanniisonni dhufanii natti namu. Kanniisi kun garuu natti qubata malee nan iddu. Narra darbee garuu namoota biraa hiriyoota biraa dhaqee idda. Haadha kootti himeen ture. Waan akkasii argee abjuudhaan jennaan. Haaluma ammaa kana keessa miidhamtaa laataate soo badaa waaqayyoon itti of kennuu diddeenaan jette. Amma maanni hin kadhadhuu miti. Macaafa qulqulluun dubbisuu miti. Garuu hojii koo godheen hojjedhu tajaajila. Akkuma kilaasii keessaa saabjektii 10 sa'aatiin pireediinsaa ol galamee godhamu sa'aatii yeroo yeroodhaan godhamu akka waa tokkotti hojjedha malee hojii koo godheen hojjedhu. Garuu mul'ata koo hafuura koo guddisuudhaaf baay'een kadhadha. Baay'een dubbisa. Yeroo koo fudheen dubbisa. Kitaabolee namni barreessan kana nan dubbisa. Afaan Ingiliffaatiinis kan barreeffame 100 keessaa 100 Ingiliffa kana beekee hiika isaa gahaan argadhu yoon ta'eyyuu nan dubbisa callisee malee. Waa naa gala jedhee naa dhufa dhimma isaa guyyaa tokko naa gala jedhee yaada waan hin ta'eef. Baay'ee dubbisee bira ga'ullee kana hin dandeenye afaan Amaariffaan badaa hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee garuu isa dhumaa bakka mee dhaqiitii biyya kana deemi naan jedhe waaqayyo waan ta'eef deemi baqqaa naan jette haati koo. Suuqii nan cufee mana nyaataa wayii jalqabuu yaaleen ture nan cufee ispoortii nan cufee waan ani ittiin hojjedhu hundinuu harkaa rukutame. Hojjechuun dhaqa garuu gadi deemaa dhufe. Hundi isaan harkaa dhufu gadi bu'aa dhufe. Kanarraa kan ka'e wanti waaqayyo godhu hin beekamu. Biyyuma kanaa ba'uun qaba jedheenii haadha koo wajjin mari'adhee gara magaalaa Finfinnee dhufe. Magaalaa Finfinnee dhufeen lafti dhaqaa waan hin jiraanneef mana obboleettii koo ishee akka shamarraniitti lammaffaa irratti dhalatteen naqe. Jireenyaaf manni ishee mijataadha. Naa ta'eera. Nan nyaadhaa, nan dhugaa, waan natti balleessitu hin qabdu, kunuunsa gahaan qaba. Garuu kaayyoon manaa ba'e tajaajila. Bayinaan jedhe malee immoo taargeetii naan laanne. Wanti konfiyuusdi godhe yeroo dheeraa na rakkisaa ture. Bakka biyya kana keessaa deemii naan jedha malee magaalaa Finfinnee dhaqii magaalaa Naqamtee dhaqii naan hin jenne waaqayyo. Gaafanneeti moo? Nan gaafadha waaqayyoon. Sitti nimi. Natti nimi. Yeroo dheeraa ishi bakka nan baha sadhuma gaafa naagamu chaalenjiinis gaafa baay'atu waan hundumtuu gaafa harkatti duwwaa ta'u nan baha magaalaa akkasii dhaqii naan jedhe guyyaa 21 kadhadhe. Sitti nimi. Natti nimi. Kakuunaaraan dhaqiidha malee. Dhaqii naan jedhe malee bayinaan jedhe malee. Warra kakuu muufaatu iddoo akkasii hidhattu karaa akkasii hidhattu karaa akkasii galtuudha. Warri kakuu haaraa garuu dhaqaadha. Eessa? Amma turetti kana duwwee guyyaa 21 jilbeenfadhee kadhadhee bakka naagameera siin hojjedha garuu lafa dhaqu duwwee natti agarsiisin jedhe. Abjuu sin abjoonne mul'ata sin argine sagalee sin nageenye guyyaa 21 guutuu jilbeenfadhee man kadhadhee waaqayyo taasifame malee konfirmeeshiniin argadhee hin jiru. Dhuma gubbaatti bakka haati koo akkas naan jette waaqayyo waan si qajeelche qabaan namaan tokko iyyuu hin jedhe bakka dhaqi mana obboleettii kee dhaqii taa'ii naan jette. Nan dhufee gara magaalaa sulultaa kanadha. Keessi koo taa'ii naan hin jedhu. Naannoo waggaa tokko waan ta'u na taa'eera. Macaafa qulqulluu ganamarran dhaabbadhaa nan dubbisa. Ji'a 6 gidduutti
irra deebiidhaan hin dubbisee fixe. Kanaan dura marsaa lama hin dubbisee fixe. Sammuutti hin qabadhetu hin taane dubbisee hin fixe. Ammas marsaa sadaffaan mana isheetti jalqabe. Hojiin hin jiru waan ta'eef. Amma sa'aatii 5tti nan karadhaa. Achii ka'ee ijoollee daa'ima ishee wajjin mana keessa tura. Nan dubbisa macaafa. Callisee man dubbisa. Nan fixa. Irraa waan itti salphisuun hin qabu waan hin ta'eef. Isa booda sagantaa jalqabnaa waan jedhu kaasne. Bifa cheerchiitiin utuu hin taane sagantaa fayyinaa namni dhufee hafayyu jennee gibbiima keessatti jalqabne. Adeemsa ji'a 3 waan hin guunne gidduutti sagantaa guddaa ta'e. Namoonni baay'een dhukkubsatoota iddoo garaagaraatti dhufanii fayyuu jalqaban, dhuga baatiin dhufuu jalqabe. Yoo danda'ame jedhanii karoorsine gara fuula duraatti namoonni nu deeggaru nu wajjin hojjetu yoo jiraatan gara bakkeetti baafne namni immoo irraa hirmaatu kana caalaatti innee nuyi karoorsinu koronaan dhufe 2012 keessa. Chaalenjii sanaan sagantachi achumatti hin dhaabe ayyamni waan hin jirreef. Dhuma sagantaa namoonni gargaaraman jedhee waan hin jalqabeef. Gara biyyaan deebi'ee galee bakka. Gara biyyaa deebi'ee galeen xinnoo haalli koronaa kanaa gaafa salphatu deebi'een dhufe. Namoonni baay'een na haasofsiisaniiru. Bilbilaan. Kottu tajaajilanii moo? No, si deeggarraa. Okay, waldaa dhaabee jalqabedhanii. Ishii jedheetti walii galee garuu hin badu achumaan. Ilaa bor dhufna naan jedhanii badu. Iddoowwan garaagaraatti na affeeranii dhaqee taa'ee wajjin haasa'ee hin jalqabna baqqaa naan jedhanii gammadee galeen hima. Yaada akkasii naa burqisiisaniin jedhaan. Bakka Waaqayyo jaalala isaa godhu naan jedhu yoon dawwaleef narraan kaasan. Kun deddeebiidhaan gowwoomsaan kun waan natti hammaateef gara Wallaggaatti galee deebi'ee dhufee shaanxaa koo dhaqee mana obboleettii koo kaa'e. Yoon ammachi taa'e hojiin ta'u ammas nan nyaadha nan dhugarraa kan hafe Waaqayyo bayinaan jedhee waanan dhugaa ba'u hin qabu keessa yoon taa'e. Kanaaf maalin godhan jedhee nan ba'a gara bakkeettiin jedhee murteesse. Nan dhufaa jedheen obboleettii kootti meen bahe mana isheetii. Mudannoo kana mudannoo baay'ee ulfaataa na mudate keessaa gabaabsu laman tokko nan haasa'a. Achii baheen birriin kiisii keessaa qabuun fixe. Birrii gaafan fixuu nan beela'e guyyaa tokko. Namoonni biyyaa immoo yoo na argan natti kolfu jedhee waan an sodaadhuuf maatiin immoo asii ol obboleettii bukkee jiradhanii waan na abdataniif giddu gidduuttiin sammuun koo dhiphina keessa gale. Achi deebi'uuf immoo nan saalfadhe. Kanarraa kan ka'e barandaatti naqee gale. Barandaa buluu jalqabde. Naannoo atoobistaraan naqee bula. Manuma namaa jala. No, dildilin guddaa kan baaburaa jala. Okay. Shurraabiin qabaa nan uffadhaa namni na beeku hin jiru. Tajaajilaadha garuu. Tajaajilaadha. Kennaa fayyisuu kennaa raajii qabda yeroo sanas. Nan barsiisas dhukkubsatoonnis hin fayyuu nan raajas. Omleesiidhaa bakkee bulta. Ofiin of omleesii of goote jechuudhaati itti uummanni obboleettii kee jiru. Yaa tajaajilaaf karaa naan kennu bakka cabsee chaalenjii ma jiru kana dhandhamadheen keessa darbee dhaqee itti ba'uu qabadhe waan murteesseef. Sanarraa kan ka'e haalli sunis naa mijachuu didi. Qorri baay'ee qorraa. Bifa namaa si gadhiisisaa. Ofii kootti dhaqee yoon mana nyaataatii waan fuunu ta'eyyuu ijoolleen feestaaliidhaan fidanii gaafa dhufan itti namminee fuun nyaanni. Oo nyaatas isa hambaa namaa hafe nyaattu jechuudha. Hamma dhiyeenyaatti kun miti? Yaa. Inna kun wanta ammas dabalaa deeme nan dhukkubsadhe isa booda. Taayifoodiin na qabe. Waan ittiin mana qorichaa dhaquun dhabee. Nyaatuma sanarraati natti fakkaata nyaata bulee sanarraadha kan keera natti fakkaata. Inna namchi tokko bishaan darbatee gate aayilaandii irraa dhugee darbatee gate. Yaa waaqa kaleessa na wajjin turte bishaan kana fayyinatti naa jijjiirii laan mana qorichaan naquudhaan bishaan sana dhuge. Na dafqisiise dhaqeen dildila tokko jala taa'e. Narraa galee nan fayye mana qorichaan nanne. Ammaan jedhe kennaan kun
Yooma dhaqee nama tokkoon waldaa tokkotti dhaqee harka kennu hojjechuu danda'a jedheen gara magaalaa Askoo kana dhufe. Mucaa biyya keenyaa tokko Iyyoob kan jedhamu amma cheerchii keessa kan wajjin jirru isa bukkeen dhaqe. Inni immoo hojii mana namaa hojjeta. Bakka waan argane wajjin nyaannaa naan jedhe. Tajaajila tokko tokko immoo tajaajiltoota beekaa ittiin si geessaa hin tajaajilta naan jedhe. Ishiin jedheen. Na manni sun obbo Asaffaa jedhamu haati warraa isaanii Tawaabichi Mokonnon jedhamu namoota waaqayyooti. Namoota umuriidhaan buleedha. Hojii waaqayyoo namoota iddoo garaagaraa deemanii hojjechaa turanidha. Even seenaa irratti illee yeroo tokko waan haasofsiisee ture maanguddoo kana. Namoota wangeelaaf gatii isaanii yeroo isaanii kennanii hojjechaa turanidha. Nama waaqayyooti mucaan kun na bukkee taa'u jedhee Iyyoob kun itti hime. Maal hojjettaa naan jedhan nan tajaajilaan jedhe. Baqqaanis tajaajilaan ture. Mana kootii nyaattaa mana kootii dhuddaa hin cannaqaminii. Tajaajila kee duwwee bayi tajaajili naan jedhan. Iddoo buufataa immoo obboleessa kee Iyyoob bukkee buufadhu naan jedhan. Iyyoob kun immoo baarandaa isaaniitti gala. Beergoo qabu. Gibbii eeguudhaaf kan ijaaramte tokko jirti. Ishee keessa bulaa akka ishee seentii 80dha akka ishee meetirii 2dha. Garaan ishee seentii 80dha. Asii akkas lixamaa dudduubaan keessaa bahamaa. Garaan ishee seentii 8 bakka saanduqii awwaalaa biyya keenyaa jechuun hin danda'ama. Iyyoobii wajjin cinaasha cinaachaan ciibnaan. Furdaadha waan ta'eef inni duddaan hin ciisa taanaan qofaasaa cufa waan ta'eef cinaachaan akkasitti ciisa. Na guyyaa tokko fuudhee tajaajila nageessa. Siliipparii uffadha. Siliipparii miila adda addaa uffadha. Qumxaa uffadha. Waldaa ta'e tokko mucaan kun tajaajilaadha. Sina tajaajilu jedhee nageessa. Ijoollee namootatti waan siquuf. Akkasumatti na ilaalanii meereree inni wayyaan qabu naan jedhe. Ayyaana qabaa zimmadhaa irraa hirmaadhaa jedhee. Dhuma gubbaatti galateeffatanii xumuruuf isa kaan obboleessi keenya nuu kadhatanii maayikii naa kennan. Maayikii gaafa naa kennan isuman galateeffadhu seexanni iyyuu jalqabe. Madaragii ba'ee tajaajiluuf wayyaa koon saalfadha. Qumxaadhaan hin jiraa siliippariin uffadha. Lafuman dhaabbadhu dhaabbadheen qabaachumatti keessaa baasaa sadii iyyii bahin jedhaan lafuma dhaabbadhu dhaabbadhe. Itti tolee torbee nu affeeri meedhanii. Sabooda torbee wayyaa qabu miiccadhee ishee muuziqaa uffadhee sanbatarra dhaqee tajaajile. Sagantaa lafoo isaanii dhaqee tajaajile jalqaba. Sanbatarra gaafa dhaqee tajaajilu namicha tokkotu mana tsariiffatee taa'a. Dugduuba cheerchii sanaa taa'a baay'inaan qaban hiban amma nama 70-80 ta'u. Namtichi mana tsariiffattu sun ka'e jedhee ni raajiitti raaja. Waaqayyo wantootatti waggoota hedduutti dadhabdee waggaa baranaa keessa sii raawwata jedhee itti raaja. Nana manaas naa butinaan jedhe. Ji'a lamaa asitti siifa xumuramuun jedheen. Nama waaqayyo nana manaas butammayyuu naan jedhe. Torbeen sanbataatu hin dhufin siifa xumuramuun jedheen. Ameen jedhee galee. Wanti sun akkuma sanatti sa'aatiin isaa torbeen sanbataa isaa naanneetu hin dhufin xumurameef. Lammaffaa cheerchii sanatti hin deebinee. Inuman taa'a yeroon argadhu nan nyaadhaa. Wayyaa jijjiirrachuu minaaminiin hin jiru. Galgala manattii keessa dhannee bullaa. Eessa manni kiraayii keessa fudhattee teessaa naan jiru namoonni biyyaa gaafa dhufan. Iddoo isaatti ni himu. Naannooma kanatti hin galan jedhaan. Adeemsa kanaan jiru haalli keessa ciisichaa namatti hin tolu abdii nama kutachiisaa. Yoo bultee ganamaa arganne misaan hin jiru. Misaayyuutu nyaatin immoo iraatiyyuu akkasitiin. Yeroo kaan immoo daabboo bitan. Har'a birrii argatteettaan jedhaan. Iyyoob kun olii gaffiigeen hojjeta ga. Nama kanas hin gargaaraa qodaawwii saqeen bitaa hojii mana sanas hojjeta. Na gargaaraan. Achuma keessa dhaabbadhee garuu dhiphadhee hin beekun. Gammachuu qabdu. Nan gammada. Bakka
ergaa dhaga'anii bahuun gatiin nama kaffalchiisu dhandhameeraanis dhuga baatiin qabaanis jedheen gammada. Natti tola. Amma gaatamitti waldaan akka jalqabee booddeetti deebina garuu amma ji'a 3 reefuu erga mana kiraa fudhatte. Waldaan keessan immoo waldaa keessan hin gadda tajaajileera. Gara nama 800 miseensa qabdu. Namooti baay'een dhufanii keessatti fayyanii deebi'u. Waldattiin immoo erga jalqabdee gara waggaa tokkoof ji'a 4. Ji'a 4. Waggaaf ji'a tokko waldaan jalqabee atamayyuu hoomleessii turte jechuudha. Maaliif? Akkaataa waldaa jalqabuu yoo booddeetti deebi'e waldaa kana ayyamaa namticha ani itti raajetu naa baasee waldaa garuu jalqabee. Namicha abbaa manatsarii Asnaabuuti jedhesan. Yaa ta'ee fi ji'a 8 na barbaadeen. Jireenya jijjiiramee eebbifamee nama guddaa ta'ee ji'a 8 na barbaadee ji'a 8 booddee Yoobee kana dhufee argata. Mucattiin guyyaa tokko ergaa natti dubbatte eessa jirti jedhee gaafatan. Na bukkee jiraadhaan halkan gara sa'aatii 12 booddee makiinaa isaa qabatee dhufee na dubbisee jirtaa naan jedhee maalirra jirtaa jennaan akkas jedhee haalan keessa jirutti baay'ee gaddi. Ati inni ergaa dubbattee hoomleesiidha. Inni ergaa fudhate immoo makiinaa ofii dhufe. Yaa. Innaa bukkee taa'uuf namatti hin toluun ture. Bakkachuun istaandardiin jireenya isaati baay'ee kwaalitii waan qabuuf ga'ee hojii guddaarras waan galeef. Nooree olli xitaayina makiinaa keessa naan jedhe galgalarra dhatu guyyaa ta'e iyyuu badaatti naasa'u. Na gaafatee nan hunda isaanitti hime hin gadde baay'ee gadde. Guyyaa tokkotti narraa tajaajilame. Tajaajilli kee roog-sadeedha naan jedhe. Waaqaa gara namaa, namaa gara namaa, namaa gara waaqaa tajaajila akkasii argee hin beeku naan jedhe. Kanaaf ansi gargaaruun qaba maal si gargaaruu naan jedhe. Waan na gargaartan na gargaaraan jedheen sababiin isaa qaawwaa tokko madhee tokko shaffanuu waan hin dandeenyeef hunda isaa immoo yoo wal faana itti immoo namicha iyyuu ni dhiphisa jedhee waan yaadeef waanuma isinitti tole na gargaaraa jedheen gargar baane. Gargar baanee ammas utuu walitti hin deebiin turre. Deebinee wal arguu dadhabne. Cheerchii ministirii tokkotti naqee harka kenne. Amma jaarsolii waldaa keenyaa ta'ee kan hojjetu Dooktar Gammachiisii achi keessaa na wajjiniin darbe. Si gargaarraa miindaa sii laannaa mana kiraayii sii fuunaa atumti duwwee waldaa kana guddisinaan jedhee gaggeessaa waldaa sanaa na wajjin haasa'e yeroo bal'aa fudhatee na affeere nan gammade bakka inni waaqayyo jedhe kana taa'aa laata jedhee hin gammade. Ittiin seenee barsiisuu kennaan harka jiruun hojjechuun jalqabe. Waldaan sun dhufee guute fuula maxxansa koo feesbuukii koo irra jira cheerchiin sun baay'ee dhufee guddate. Gaafa guddatu ilaalchi namaa kunii nama waa irraa argate ilaala waan ta'eef wal caalmaa wayii dhufe. Tajaajila filachuu jalqabe namni. Gaafa baluu tajaajiluuf gaafa baluun tajaajille jedhee filachuu jalqabe. Sanarraa kan ka'e ministirii sana namoota gurguddaatu hoggana. Maqaa isaanii kaasuun barbaadu. Ispiriitii caalaan ittiin hogganamu ispiriitii siddistiiti waan ta'eef qoratamuu qaba jedheetu biirootti dawwala. Waaqayyo waan gurguddaa godha. Even gaarummaa fakkaatanii si wajjin kadhanna naan jedhanii guyyaa 3 arfan tokko deemanii na wajjin kadhataniiru. An akkuma goduriirraa jayoonatti dhufe. Wanta argamu tokko waan hin jirreef deebi'anii galanii jabaadhu bakka si gargaara nuyi naan jedhu garuu namni na gargaaru hin jiru. Dirreettiin hojjedha. Dirreedhaa kee hamma haskootti tajaajilee kee miilla kootiin gala. Birrii 10 waan ittiin makiinaa yaabbadhu waan hin qabaanneef. Sa'aatii 2 ol dhaabbadheen dafqa koo kan dafqaa jirutti achii kee miillaan gala. Yeroo na argu Dooktar Gammachiis birrii 200 birrii 50 naa kenna. Yeroo kaan immoo mana isaatti na fuudhee galee arrasuma bulta naan jedhee iraatii wajjin hojjetannee bulla. Hin fuune gaa'ilan dhaabbanne yeroo sana inni amma gara cheerchii keenyaatti erga dhaabbatee gaa'ila dhaabbate.
amma humna isaatii na deeggara kottuu as buli naan jedhe kottumee waan ariifachiisaa jira naan jedhe gaafan fiigee mana isaa dhaqu lakkee akkuma tas bultuun barbaade al tokko raftee ma boqottu naan jedhe miillaan hin deddeebi'ee tajaajilan dhuma gubbaatti miidhaa na miidhuu irratti sadarkaa ga'e namtichi cumaan dookter kuni fayyaa kee miidhamuurra meeqoo hin dhaggeeffannaa naan jedhe ennaaniin galgala guyyaa tokko cherchii maa gadi baanee isaa dhuftan isin nuun jedhanii mana maxuubee nu qabeen nu jijilbeenfachiise wangoo nu dhabnee kadhannee harkaa baanee miidhamni kun gara foon keetti waan dhufuuf taragaaggee naan jedhe dookteriin kun nan dhaabe isa booda tajaajila sana booddee namni kun marsaa lammaffaa barbaadee dhufee naa argate jechuudha inni cherchii ayyama naa baase kun ayyama naa baasee seera isaa barreessee gara afaan amaariffaatti naa hiikennumti hayyama kana dhaqeen xumuree lafan itti cherchii jalqabuun dhabe waan ittiin naqee cherchii jalqabuun dhabe mana barbaada maateriyaalii barbaada sabooda kee xumureeraa jedheen saalfachaa dawwalee bilbila yoo beerkaa ergifadhe kan koommaattuun na keessaa fudhate ayyama xumurteettaa naan jedhee maal gochuu teessaree maamnatti hin dawwalleennaan nan sodaadheen jedheen bakka mana kiraayii barbaade siin kaffalaa naan jedhe waa'ee cherchiiti malee ammayyuu waa'ee kan kootii mitila nama kadhataa tokko bukkee dhaqeen naa kadhadhuu jedhee gaafan kadhachiifachuu dhaqu kallattiidhaan utuun dhimman itti kadhachiifadhu ittiin himin ilaa yeroo dhiyootti ayyama tokko fudhattaa mandara akkasitti hidhattee jalqabdaa waaqayyo humnaan si duukaa ta'a hin dhaalta mandaratti naan jedhee natti turaa namni kun nan gammade baay'ee namni sun ergaannis naa dhufeeraa jedhee gaafa naa sobsiisu qarshii 30,000 sii gasha kan hojii tokko lamaallee taatu barbaadii dhaqii jalqabinaan jedhe safara waaqayyo nuun jedhe sana keessa barbaaduu jalqabne mana maaliif barbaaddu cherchiidha huy deemaa nuun jedhu manoota dhannee gaafadhu dhuma gubbaatti mana ammaa sanbata keessaatti dhuftanii wangeela lallabdan kana mana hindaaqoo ture cuucii hindaaqoo keessatti guddata onaadha keessaa baanii onee ture dhannee gaafannaan cherchiidhaaf hin barbaadu nuun jedhan takka turanii ijoolleen kun natti toltee nu waamaa meedhanii nama nu beeku weetu gibbii isaaniitti gala nu waaman qarshii 15,000 nuu kaffalaa jedhan 30,000 qabaan kan isaan naa dabarsan kanuma ji'a lamaa kaffalluu laata jedheen nuu qannasaa ji'a lama booddee sinii daballaan jedheen akkasumatti gaddisiiseen haalli koo sitti tajaajilaa naan jennaan eeyyennaan kanatti tajaajilaa ma mucaa xinnoo kanatu jetti een tajaajilaa jedheen obboleessi koo yoo beeku bakka qarshii 10,000 sinii godhaa ji'a lama booddee nuu dabaltu nuun jette ishee jennee dhannee qarshii 30,000 namichi nuu kennee kan ji'a 3 kaffalanne jechuudha dhanneen jalqabaan sanbata guddaarraa waan ittiin awwaara manicha keessaa arru dhabnee muka cabsannee keessaa arre hartuun birrii 120 kaayuu xinnaati saantima 20 iyyuu hin qabnu nuun kan ji'a 3 immoo kaffalanneerra nama 5 nannee jalqabne nama 4 ittiin lallabe jechuudha naan 5ffa itti lallabee akkuma waan hundumtuu istaandardiin guuteetti nuti tola hunda keenyatti waan irra taa'an hin jiru awwaarri isaa nama qofaasiisa fooliin isaa namatti hin tolu gaafa torbee bishaan askoodha gommaatti baannee dhufnee itti firfirsinee xaraganne qulfii mana ittiin qollafannu waan hin qabneef waan hatamus hin jiru yoo abbaan barbaade yoo lixe manicha akkasumatti bannee sokkine qulfii bituun hin ulfaataa waan ta'eef torban tokko akkasi tajaajilee torbee lammaffaa walitti maakottaa gaa sagantaan itti fufaannee nama 10 wayii taane obboleettiin koo isheen bukkee jiru kun barcuma 12 nuu bitte baay'ee gammanne barcuma 12 gaafa isheen nuu bittu dinqisiifanne bakka kun ergamoota 12tu dhufee waldaa keenya lixenne tokko qabannee teenye gaafa torban lamansaa booddee namoonni dhufan barcummi 12 sun cufamee gaannoo nama 10 wayii dhaabbate inni ameen jechuma keenya dhagayeetti gora hundumtu
Gaafa torban sadaffaa booddee dubartii waggaa 12 fi garaansee dhiitee tokko dhufe. An dadhabbii qabdiin se'e gaafan arge. Dhukkubsattuudhaan seenee dadhabbii qabdiin se'e. Numa wajjin shubbistee faarfatti. Wangeeleen lallabaan immoo lafirra taa'anii iddoon ga'uu didee dhaabbatti. Kadhannaa gaafa jalqabnu lafa dhoofte. Akkuma namni miixatutti miixachuu jalqabde. Ijoolleen itti siqanii qabanii lakkaa ishee waggaa 12 garaan ishee gadi hin galu. Yaalamtee dadhabde. Yeroo sana keessaa darbatamee waa ba'e. Dhiitii wayii. Uumaan. Waan akka dhiiga kan taraa fakkaatutu itti taadha baay'ee. Cituullee mukaan tumannee cituu dideen. Keessaa garaa ishee keessaa darbatamee gaafa ba'u uffette kaate. Obbarte. Maal taateenna nagaadhatte garaa ishee gaafa qaqqabattu noormaali iddoo uumama ganamaadha. Gadi bu'e. Hundumtuu hin iyyee torbee mucattiin tokko gajjallaa kanatti kaateetti ulfa waggaa 12 wayii tokko deessistee dhani mandararratti haasa'an. Mandararratti gaafa haasa'an torbee lafa nama keenyu dhabne. Beekamtuudha jechuudha dubartittiin. Gadi ammuma sana gadi ba'ee hime amma arge sanatu. Inni mana bunaa taa'us mucattii tokkotu gajjallaa kana nama deessisee waggaa 12 nama garaan sedhii ta'e tokkodha. Torbee xarabbeessaa keenya namarra teessisu lafa teessisu nu dhabne. Barcuma fidadhaa kottaa baqqaachuun hin jalqabe. Dukkaa xixinnoo fidatanii dhufanii ameen jedhu abbaan barbaade achumatti dhiisee sokka. Abbaan barbaade fudhatee gala dukkatti. Gaafa ji'a tokko pulpiitii namni nuu bite sarara wangeela keewwannu harkistiin harkarratti baadhee lallaba. Abbaan nuu bite amma ammaatti jaan hin argine. Waldichan dhufee nan fayyadamee bu'aa guddaan argadhee jetteetu nama nu keessaa nama tokkotti dhaamtee pulpiitii bittee geessaafi jette. Gaafa ji'aa booddee waan irra wangeela dhaabee lallabuun argadhe. Sana keessatti namoota askoorra jiran baarandaarra jijjiran garaagaraa kana namoota yeroon achi taa'aa ture baarandaarra taa'aa ture bakkeetti gatamanii jiranii sassaabee dhaqee itti gashe. Barumsa cuuphaan barsiisee. Gooftaa fudhatan jechuudha. Barumsa cuuphaa barsiisee naannoo nama 18 natti fakkaata marsaa jalqaba. Laga geessee mancuuphe. Amma teessumni hin jiru waan tokko hin jiru namoonni ammaa ol dabalaa deeman. Namoonni kun garuu fayyadamanii ba'u malee barcuma qabdu sinii binnaa namni nuun jedhu hin jiru. Hin dhabdanii namni nuun jedhu hin jiru. Amalli xiqqoo ishee naannoo sana jiru immoo namni tokko har'aa cheerchii gaafa jalqabu buusiirraa jalqaba lallabarraatu hin jalqabin. Yoo har'a buusii gaafannee saamicha immoo jalqabdeetti akka warra kaanii nuun jedhu waan ta'eef ji'a 2 oliif buusiin gaafanne. Akkasumatti tollinnee baane. Dhuma gubbaatti hin maraattaayii naan jedhee Iyyoob. Buusiin gaafattu kiraayin manaa nutti ka'e. Meeshaarra buusii gaafadhu hin jedheen guyyaa tokko. Gaafa buusii gaafannu 270 arganne. Yeroo jalqabaatti 270 arganne. Innaa torbanuma sana keessa namoonni Waaqayyo kaasee jedhee manaman. Inni kaan 5,000 dhufee nuu kenne. 7,000 namni nuu kennee jira. 10,000 namni nuu kennee jira. Naannoo akka 18,000 yoo ergan ji'i ga'uuf gaafa geessu bakka kan ji'a tokkoon kaffalan rakkoon qabunne yaani. Kanaan utuu jirru miillaan deema waan ittiin askootti galu dhabee 5 jechuudha taaksii. Waaqayyo mul'ata namaa laattee baajata nama hin dhowwattu. Yeroo mul'ata naa laatte baajata isaas mul'ata kana keesseetta. Ani mucaan kee garuu lallabeen ekkisti miillaan deema. Agabuu koon immoo deema. Ofitti naasaa deema akka maraatutti. Namchi tokko makiinaan atta fuufa. An makiinaa matti kilaaksii godha seen zimmedhe. Ammas kilaaksii godhe galagalee gaafa ilaalu akkas naan jedhe. Annaabbadheen karaa bukkeetti makiinaa dhufee qabee maqaan keenyudha naan jedhee Amaariffaan natti meennaan. Amaariffaan beekoon hin jedhee. Afaanuma Oromootiin eenyu jedhamtan naan Caalaan jedhaman naan shibaqqaa naan jedhee bukkee maarshiitiin cheekii wayii fuudhee irratti barreessee naa kenne. Gaafan akkas siqee ilaalu 40,000 cheekichi. Rabbiin na ajaje immoo naan jedhe. Dhaaqee ammoo Musliimadha. Maqaasaa dhaabbadheen na gowwoomsituu hin jedheen.
makiinaa isaa kaafatee masokke. Isa booda obboleessa koo yoo beetti galee ni bee namicha tokkotu kana naa kennee naan si gowwomsiitii dhiisnaan jedhe akka torban lamaa baanne cheekitti sossodaachaa baankii wayidhannaan nuu baasanii nuu kennan meeshaa ittiin bitanne dhanne. Birrii 10,000 wayii qabna 41 arganneerra 50 wayii taate saawundi siistamii miiksarii aroogees bitanne kan kanaan dura tajaajilee yuusdii ta'ee jiru. Sagalee guddistuu tokkotti guunnee jaarsolii amma masaatti immoo hojii naa gargaaran jedhee dhaabee wal lolan kiraayin manaa dhufaa jiru kanaan kiraayi manaatu hin kaffaliin akkamitti meeshaa bittu jedhanii wal lolan. Waaqayyoon qopheessaa dhiisaan jedheen icciticha beekas go'aanan ta'eef. Sanbata tokkotti buusiin dhuftee buutee kaffaltiin keenya kan ji'a lamaa guutte. Meeshaa bitannee kan ji'a lamaa guutte. Itti humnee kan ji'a lamaa kaffallee buusii bu'uu jalqabe. Amma kana garuu namni guyyaadhaa guyyaatti dabalaa deemaan. Amma gaa saalfachuu dhiiseen barcuma tokkollee ataatu bitaa kottaan jedhe. Bituu dhufuu jalqaban, bitaa dhufuu jalqaban. Waan namoonni erga tajaajila koo arganii misaa nyaadhu meedhaan natti kennanii naqeen barcuma bita biddeen ittiin hin nyaadhu. Kana jaarsoliin beekuun. Ilaa namni waan akkasii naa kenne barcumaan manan biteen jedhaan. Torbeedhaa gara torbeetti barcuma 2, 5, 7 bitaa deeman. Qanii lafoo baneen taa'a zimmedhee cheerchii. Itti gora akkuma mana qorichaatti. Raajiin jiruu naan jedhu. Jiru jedheeniin gadi ba'ee deebi'ee manirraa iyyisiisa seexanas. Dhukkuba isaaniitiif hin kadhadha. Jijjiirama sanaan dhufee namni hojiin harkaa waaqayyochitti waan hojjetamuuf waaqayyo safaricha mandaricha addaan baasee waan nutti himeef fuulli namaa gara keenyatti deebi'e. Dhiibbaan jira achi keessatti. Ani hojii waaqayyootu harka waaqayyootu dadhabaa keessaan waaqayyoon hojjetan ni jedhu raawwatuuf ta'e jedhee namana isteeppii man deebi'e kana. So ammayyuu nammoo baay'eedha. Miindaa gaasii kaffalaa hin jiranii. Manni keessanis baay'ee dhiphuudha. Ishees bal'isuu hin dandeenye. Namni waan wal hin geenyeef shiiftii 2 sanbata guddaa. Jimaatas shiiftii 2 godhaa jirtu. Namni hin kennu moo situn barsiifne moo harka qalleeyyiidha moo maaloodha? Sadarkaa jalqabaa irratti waldaan birrii tokkos birrii 2 taatu yoo itti jiraattee lafti kun jiraata naan jedhu. Kanaafi waan argatte nyaadhu naan jedhu. Ani immoo isa namni dhufee lafa taa'u dhabu. Isa namni dhufee dugdaan deebi'u sana yaadda'a. Kanaaf qoyyaa tajaajilli koo haafuun jedhe. Waggaa tokkoof mana maatii sanaa baarandaa sana taa'e. Sa'aatiin hin saalfachuu dadhabu ol lixee manyaadha. Sa'aatiin saalfadhu garuu agabuuma koo dhufee naqee rafa. Hin hojjedhuuf hin haramuuf hin soquuf waan hin ta'eef dhaqee nyaachuun natti ulfaata laa ol lixee akka mana kootitti. Na dhowwatanii miti garuu isaan natu qaana. Bishaanii illee dhaqee hin budduqsuuf waan hin ta'eef hojjetoo mana keessaa hojjetaan qabu gargaaruu hin danda'u. Hojii kan biraan qabanii manitti macinaaja tokko sana dhaqee isaa wajjin buluun iyyuu gammachuu kooti waan jedhee yaana yaaduuf waggaa tokkoo fi lafan taa'u iyyuu jaarsolii keenyatti hin himne. Manan qaban jedhaan. Jaarsolii waldaa eessatti galtaa naan jedhu. Askootti hin galan jedhaan. Mana hoo naan jedhu qaban jedhaan. Hin beekan isaa. Hin beekan. Yoon itti mees ofumaa adda irraa kana fi waan argatan hin qaban. Abdii kutatanii faana biraa deebi'uu faadheen sodaadha. Namoonni sun. Chaalenjiin keessa dhaabbadhu sanaa dhufanii argutuu ta'e na wajjin ameen hin jedhan. Lammaffaa immoo namoonni keenya al tokko wantoota alaa mul'atu yeroo itti ilaalan jira. Lafuman bulu sana namni dhufee hin argataanaan ameennaan hin jedhu dhufee. Akkuma namaattiin waanuma hin qabu miiccadhee dhaqa waan hin ta'eef yeroon sagantaa dhaqu. Kanaaf jedhee nan noksaan. Haa ta'u iyyuu malee garuu dhiibbaan sanatti baay'achaa dhufe. Tajaajilaa gaafan ba'u karaa faatti na dha'u. Wal ijaaranii nama natti bitanii faana rukutu. Kun miillaan deemee yeroo hin galuun waan na rakkisuuf jaarsoliin mari'atanii baajeta waaldaan qabdu kiraayii funaa fi yoon jedhu obboleessa koo gammee faajjin mari'atanii
Annaan fuudhinaa iyyuu chaalenjiin kun anaaf gammachuudhaan jedha. Itti dhiphadheen beeku laan kanatti namannaa dhiphata malee. Namni garuu naa dhiphata. Namoonni naannoo koo jiran sun immoo daataan isaanii baay'een isaanii dargaggoota akkuma isin dhuftanii argitan. Humna barateedha immoo. Sadarkaa dippiloomiitti digiriitti sartifikeetii namoota baatanidha. Garuu hojii dhabanii rakkatu. Kaan immoo faabrikaa hojjeta. Faabrikaa yoo baay'ate birrii 2,500 3,000 argata. Cimi birrii 5,000 argata. Kiraayii manaarraa hafee nyaata isaarraa hafee dhufee waldaa bukkee dhaabbachuu namoota danda'an miti. Namoonni hedduun garuu abbaa qabeenyaadha jedhamu. Dhibee gurguddaatti dhufee lafichatti fayyee sokka. Maaliif akka Waaqayyo godhe garuu naan galu. Parsentiin 75 dargaggootadha cheerchiin. Parsentii 25 dhageessonni. 75 keessaa parsentiin 50 hojii dhabdootadha. Parsentiin 25 sun iyyuu immoo ofirraa hafee nama jiraatu miti. Harka namaan garadhu namoota jiraatudha. Kanaaf amma humna isaanii hin fidu. Kurnaffaa isaanii birrii 200 hin fidu. Garuu walitti sochoosuu dandeenya. Waldaa kana garuu sochoosuu hin dandeenye. Even hojiin kun si ajjeesaa. Hojjetoota qacaradhuu. Gorsa namoonni baay'een na gorsu. Tajaajila jechuun hin argamu yeroo du'an argamu naan jedhu. Ani amma nama qacarachuudhaaf nama jibbee miti. Nama tokko garuu qacaruudhaaf isteeppii jalqabaa alduree haala mijeessuuf hin dirqamadha. Alduree waan ittiin mijeessu waan hin qabaanneef barumsa cuuphaa ofii kootiin barsiisa. Tajaajila ofii kootiin barsiisa. Warroota tajaajilarra jiran immoo tajaajila waan jedhu ofii kootiin barsiisa. Qorannoo ofii kootiin macaafa qulqulluu qorannoo jedheen muuxannoomti isaanii agabbatu faawundeeshinii isaanii wala fakkaatudhaan immoo qofaatti barsiisa. Sagantaawwan adda addaa achi keessatti immoo dhaabeen hojjedha. Hunda isaa ofii kootiin irra naannee hojjedha. Milkaa'ina lafichaatiif halkan bulanii kadhatu. Sun immoo keessaa naaf advaantajii naa ta'eera. Waldaa bullee kadhanna halkan torbee guutuu siluma lafan hin qabu waan ta'eef. Torbee guutuu yeroon achi bulu jira. Hin dadhabda naan jedhu anaan keessan naqee rafa laana achi namni naan beeku lawanticha. Boqodheen keessa dhaqee rafan. Dadhabaa waan ana ooluuf amma sa'aatii 6 hojjiyyoon kadhadhe nan dadhabeen jedha rafinaan jedhu ani garuu keessan rafaa jira la. Iddoo boqonnaa barbaadaa jiran. Dirqama ta'uu qaba waan jedhameef ji'oota 3 lakkaa'eera amma kiraayii manaa erga fudhadhe. Baay'ee dinqii Raajii Caalaa turtii kaffeeshoo wajjin qabaatteef guddaa si galateeffannaa. Ammas deebinee torbee walagarra dheetan abdii guddaa godha. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kaffeeshoon keessummaa jabaa inni isinii dhiyeessirraa waan baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan godha. Raajii Caalaan xiyyaara, konkolaataa, baabura hin uumamoo hin uumu. Walii wajjin itti fufnee ilaallaa torbee dhiyaadhaan daawwadhaa isiniin jenna.